Obsego? Yo. Obseso di nato ma masirani duma kana sirini sinitina anjira. Wanti kam? San yaro darbe ke qormata warra qabxi olaanaa fidani scholarship sana qoranin turre. Sa waqe naamil keesse deemu jechuudha. Scholarship isa ijoollee qabxiin guddaa fidan dorgoman sani moo? Eenga. Tumatee maalif hin jennaa maalu? Tuma waqe naamil keesse obsego. Maalummoo hin jennaa dhugaatuma waaqe. Lama biyya bade. Jireenyi keenya kun kan nurraa jijjiiramu ture. Ta'es ta'uu baates garuu qabxii olaanaa gadi qabdu. Zaman dirqama naaf kenna maaliif qabxiin laaf koo qabxii olaanaadha. Kanaafuu dirqama mootummaan biyya kanaa yoo ta'e dirqama naaf kenna. Amma rakkinni kun mee nurraa dhadhaachuu gaaraa ta'udha. Haatis naaf keessee tura. Ijoolleen keenya akkasumas balaata isaadhaan maatii keenya dhabne ofii keenya of dandeenya of barsiisne akka baata akka godhatu akka hundumaatti waliif ta'anii waaqayyoon gargaaree barumsa baay'ee dabarsinaa. Ani koofsee kun waan tokko isin godheen beekuun ati garuu anaaf jettee jireenya kee gattee jechuudha barumsa kee dhiistanii anaan na barsiiste garuu ana akkan itti sii baasu hin beeku bakka waan guddaa tokko narra kaatee ta'an yeroo hunduma waa'ee gaafa waa'ee kee yaadu waan garaatu ta'e wayii keessan galaan. Waaqayyo jedhee barumsa yeroo xumuru jechuudha baay'ee ta'uu kana guddaatti sirjinaaf qabatee namni hundinuu Ani kok obboleetti hangafaa akka gadi qabaachuu godhu baay'ee bakka gammadaan. obboleettiin hangafaa koo bakka haadhaadha. Ayi kamaata. Asadhaa bareedu. Koi asirratti bakka. Koi aannan naqaan jiis. Maalaan hin Dhugaan naqaan maalan dee atuun jiruu deemtamoo ati. Deemus. Waan obse kun amcha tokko ta'u dhufee waan itti laatee deebi'ee waraqatee. Beeksisni maali? Koi sinaan ilaala. Maali waan ilaalee marratti nagaatu? Koi waan dubbisaan. Eti arbaa. Maala. Maani tura maani mana gadhiisan hin jedhan. Maali saay? Scholarshipisiif milkaa'ee turaa koo. Turaa kun baay'ee namatti tola maataati maaf hin gammanne re'ee. Maal namatti tola gammachuu nama dhukkuba gammadaa jira. Gammachuu nama dhukkuba? Eenga. Maal jechuu barbaadeetu maaf hin Kana dhufe jechuun koo amma guyyaan deemsa keenya murtaa'eera guyyaa deemsa keenya argaa jirna asirratti barraa jira. Obsee gosa dhiisee deemuun nan dirqama. Kana dhufe jechuun nan deema jechuudha. Seenyutti dhiiseen deema. Maal jechuudha akkamitti na dhiiste? Tura waan jedhaa jirtu beektaa? Hin ta'u bakka wanti kun hin ta'u. Hin deemtu akkamitti na dhiiste deemtu ani eenyuun hin qabu. Akkam gochuun danda'a akkamitti jireenyi kun nurraa jijjiiramuu danda'a. Ani hin deemne jechuun koo as keessatti jireenya kana keessatti amna jechuudha. Jireenya gaaraa fakkaatu keessatti. Asis akkasittiin namaa gad taatee mana namaa keessa gurguufaa aftaanii jechuudha. Akka itti na jiraachisaatu beektaa ati garuu. Akkamitti na dhiiste deemtu ani eenyuun hin qabu. Eenyu kanaaf jira guyyaa malee. Obsee korsii yaaduu dhiisee ni jira. Ani bara obboleessaa keedhamu tokkicha kee bichaadhamu. Akkasitti haaruun qabdu. Anis natti dhagahama jira. Garuu immoo dirqama deemuun qaba. Jireenya obboleettii koo hangafaa jijjiiruudhaaf garuu ofii kooti jalqaba jijjiiramuun qaba. Akkamitti na dhiiste deemta qoy. Akkamiin yaaddee taat eenyuun hin qabu. Eenyuun jira haadha qabu abbaan qabu obboleessa fira qabu. Eenyuutti na dhiiste deemuu barbaada. Yaaduu didee miti hin jedhe. Akkamitti akkas ta'uu qabdaale. Ani immoo obboleettii akkasii qabaachuu koo haalaan baraa jira. Barbaadu asumatti daaraa gurguree jira. Iyyuma keenya nu fayyaa. Deemuun qabaan. Bakka obsee akkasitti dadhabuun hin qabdu. Akkasitti abdiis kudhachuu hin qabdu. Kanaafiyyuu amma eessuma keenya bira si kaadhaan ishee eessuma keenya bira dadhabsiisan amma hin deebi'ee dhufutti. Maal taatu bakka? Beektamitti jarra kanan jaallanne duraan kamittiin jara Maal gochuu dandeenya isaan malee nama biraan qabnu? Maal gochuu dandeenya? duraan waan kanan barbaadu na dhiiste deemuun duraan kun. An baay'een sammuu kana nyaataa jira. Dirqama deemuun qabana. Obboleessa koo na dhiiste deemuun.
kurti amaro abaye rokota gayeta abaye adene ayo gurba chapsu barbade mucara kana Nagatu. sen Gashiran jiru. sen Warra. Sigurba? Maal eessatti gabbiste? Eessumaan barbaadetani. Maal eessuma irraa maal fuuta? Silaa rakkinni kennu moti. Maal barbaacha dhuftee argammoo? Rakkinni kee silaa maal dhumaa miti? Fattu taa'ime. Si abbe? Maaluma rakkadheette mati? Rakkinni kun maaltu mantaniiti waan ta'e wayii rakkadhe laannu baay'ee na rakkisaara. Maal silaa rakkinni kennumaa? Maalati bara baraan hin jijjiiramtu? Maalati? Namumta amma keetii kun? Bariin dhufa gaafa. Hundumaaf akkasumatti darbamu yeroo baruuf. Si waan darbuu natti hin fakkaatu. Waan Eessumaan hin jirani amma eessumaan iyyuu barbaadeen gara caalonni. eessumaa maaliif barbaaddaati? Wayin itti madheetan yeroo sun onna geessu. Qarshii yoo ta'e nuun hin qabnu qarshii hin qabnu ammas hin dandeenyerra bakka amma immoo humna kee hin jiraatu ishee Rakkina qabu nama isa kanaan booddee jira fakkaata jira qonna dhufu saajinaa softu. tole nan dhufa yeena baan jira yee mana akkam gurba jirta Ani immoo silaa sin barbaadeen ture. maaliif immoo na barbaadde yee gurba arramoo maal barbaacha dhuftee miidhee fi rakkina keenyatti misilaa rakkina malee waan namatti hintanii qabdanii ariifachaa hin jiran. Maaloo isumaa godhugaa akka inni sin rakkise beekalleeti garuu wanti innoo tokko bichaa naaf rakkattu amma afuuf jedhaa jirannaan amma akkas ta'e sirra rakkisu kunis. Maaloo dhanni? Waa'ee iskoolaarii sanatu naaf milkaa'e naanini obsee koo bakka hin kaa'ee mun dhabeeni turuun keenya immoo sinumaa lafeen keenya sinumaa firri keenya sinuma hundumti keenya sinuma malee nama biraan qabnu kanaaf maaloo waa muxannoo ta'e. Kanaafuu maal haa ta'utti reemu? Obsee sin bira kaa'adhe deemuu jedhee yaade. Obseen kamii? Waleettiin qoodha maal walillee wallaallu. Waan ta'u natti hin fakkaatu waan Maalu kanuma qofaa laafiyyamaa kana qofaa kanaan booddee sin rakkisu maalu isuma kana caala garaanatti hin jabaatina maalu. Kay taa'e maari'aan kay taa'e. Tole tokko rakkina hin qabu maari'aachuma bane wanti dhufu jiru sidattis. Inni rakkoo qabu. Taliileen goosii kunoo rakkachaa jirti mee isa mari'annaa. Garuu amala boleettii keetii kana dhuguma dandeenyee nu wajjin jiraatti obboleettiin kee kun. Isa waama tokko rakkinuma hin qabaatina. Amalli isee nama miti bineensatti iyyuu hin ta'a. Obsee akkatti wal guddifanne nutu beeka. Kanaafiyyuu waama tokko amala iseetiif wanta tokko yaaddeena. Nuyi abbaa faadha dhabneef amalli keenya wanta namaaf hin taane ta'uu hin dandeenye. Kanaafiyyuu ittan himammoo rakkina hin qabu. Isin jettu ittan hima. Ammaa sitti himaa dhaggeeffatu. Nuti safara kana keessatti biyya kana keessatti kabajamoodha. Ijoolleen gosa anis ijoolleen gosa kabajamoodha. Kanaaf isin immoo ijoollee bakkeetti guddatta waan ta'eef gaafa mana kana dhuftu isheen sirriitti of eeggattee kabaja isheedhaan mana kana keessa jiraatti taanaan rakkoon qabu. Kunoo taliileen gosa nama barbaadaa jirti baay'ee rakkachaa jirti. Maaloo isin gargaartu rakkaa tokko hin qabu.
madana macam. Baba. Jadi berarti. Baba. Oh. Nanti Ajar mu dah kata. Cici malu bukan Dayu? Wah. Saati barbade kot. Saati pun itu kot. Ish. Tole dah. Yes. Ani kau kasih sini. Ijoollee kee Sareeko. Mau. Dad. Garbittiiko. Mana dulu ni masih ni? Nagat. Nara. Dad. Kat jara tu. Isar. Jedhaa gaane dhaqeen fidee dhufa nan deema. Mee lagi mana mee lagi. Toleen amma lafa irratti nan qabu. Dad biizinasii wayin jalqaba jedhee birrii xiqqoo naaf laatta. Birrii akkamii? Bakka biizinasii wayin jalqaba jedheeni yookiin makiinaa wayin bitadheeni ittiin jiraadha jireenya koo boriitiif birrii xiqqoo naaf barbaada. Birriillee nasii fallaadha. Garuu akkaataatti birriin kun dhufu akkaataatti birriin kun ba'u osoo dura Yaadatu immoo yeroo hunda kanuma jetta maanni birrii yeroo darbe akkas naan jette bakka dhiise. Biizinasii isa darbe na jala darbe amma wayi waan matee naa baniiti wayi makiinaa naa bitiiti ittiin nan hojjedha. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Guyyaa tokko ati fidi birrii fidi daadhaan jetta malee guyyaa tokko Dhiisi bakka waan mana kana keessatti kanuma sin hundi keessanuu yeroo baay'ee. Maastaan yoo laatteefi ijoollee keedhaaf Maalillaadhaaf birriidha ka maallaqa. ati yoo na gubaar taanaan gubiin ati guyyaa tokko yoo birrii nyaatti deebisanii beektu birrii harkaa Maal jechuudha? Ani dhala keetii fi kana godhi yoo si jedhe sin gube bile? Afaan keenya irraa afaan keenya irraa Akkasina maal jechuudha? Maaliif akkasitti naasoftate? Kun ati qaalota bakkeetii funaantee fiddee guddisaa jirta nyaachisaa jirta. Kan dhala keetii Sigaa afaan keenya irraa qabe yoo maal jechuudha? Maal Dad. Wayii. Dubaan ada barang kali ini kalau bikin dia menjadi lebih berbuat sana terus. Jazinii ishee kam ishee Ameerikaatti moo ishee Kaanaadaatti bara deemuu barbaaddeeti? Isi kan ada. Ishee Kaanaadaa? Ishee qophaa'ee torbee kana deemtaa rakkoon qabu. Dhugaan deemtaa torbee kana rakkoon qabu. Yes. Thank you, Dad. Sinin fed. Ano barnoonni kunis laa ta'uu didee faazariitti meeqaan biizinasii yookiin immoo makiinaaluma wayii naa bitee hojii banachuun barbaada. Asamayyuu Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaadamu. Ani koo jechuudhaan dhingada kaaziniin koo ishee Kanaadaa sana beekame jedhe ishee wajjin haasaa ture kootu naan jettee jennaan jechaan jira. Wanti immoo Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaada. Maalati immoo dhingada achi hin turre ammanumatti deebi'uu barbaada. Ani silasi koo Itoophiyaa keessa jiraachuun barbaadu. Sini yaadeen dhufe malee Itoophiyaa keessa jiraachuun hawwii koo miti hin jiraadhus. Isa dhiisiiti mee ammaati? Hiriyaa keessan akkamnaaf gootee sitti been turre yeroo darbe. Ati immoo maal jetta? Dheengadda koo hundiddeemii dhufi isheen qosa jaallattee turte dheengadda yeroo darbe. Amma immoo kan biraa jaallatteetti. Kanaafiyyuu waa tokko jedhee itti siimuu hin danda'u. Waan asi gargaaru hin qabu. Bakka ani yeroo darbe sababbiin ishiin jaalanneef amma immoo baay'ee waan an jaalladheef bakka yoo si danda'ame akka tole naaf jettu. Bakka anumaaf jedhi dhimmi bakka ati. Obboleetti koo miteeti? Bakka kanuma naaf raawwadhu.
Jaliile. Yoo. Ijoolleen kun hin didan kaa silkii kana malee hojii hin didani. Silaatti isaa mala balleessiteetti ijoollee kana. Naafa jiraatan ijoolleen kun isaan malee maal qaba? Akkuma isaanitti toletti jiraatan. Warra mana. Nagaartu. Seenaa dhuftanii jiru. Naguma. Nora. Nagaartu. Nora. Naguma. Nagaartu. Dhuftee obseeftaa. Nagaa makeedha. Naguma. Nagamus. Nagala. Noor. Taay. Eessa abba? Ani immoo sani kaleessa isiniin jedhe sanaaf ani obsee fidee dhufee galgala kana nu deema adeesa. Egaa inni haa ta'u. Amala ishee akka isheen sirreeffattu hundumaatti himteetta. Manni kun kabaja qaba. Ijoolleen koo kabaja qabdi. Haadhi manaa koo kabaja qabdi. Waan hundumaa isaatti himteetta miti. Timeera hunduma isaayyuu beetti hunduma isaa sitti meeraan jedhe beetti hunduma isaayyuu itti meeraan rakkina wanta tokko sin rakkistu amma nan ariifadha wanta ta'eef iyyuu galgala kanan deema wanta ta'eef adaraa man isinitti kennadhe waan hin godhu hin qabu wanta ta'eef iyyuu. Tolee egaa inni haa ta'u. Jabaa. Tolees. Gaggeessanii dhufa. Waan isin jedhu qabu. Deemu. Sawa. Garuu akkuma maqaa ishee taate garaa saree qabaachuu qabudha. Kan isiin jedhan tola jettee fudhattee kan silaatan nyaattee jiraachuu qabda. Kana hundumaa kan godhumoo anaaf jetteedha malee gara caalu isaaniif jettee kanaafuu akka isaa dheessumaa koo akka isaa namaa ta'amee garuu immoo anaaf jedhee dandeenyu godhatti. Isuma keenya kan namaatiif beekamti booyin kaa'atu. Kanaan dandeenyu jiraatu tole. Deebite? Kottu hin taane. Pestaalee kee fudhadhu kottu. Durbii gundoon hin teessoodhaan. Kottu giifti koo. Mee kottu mee garuma mana qodaa kanaa kichinii isa jedhan beektaa ammati. Anaan beeku. Kottu achuma ka'e pestaalee kee achuma ka'e. Asuma dhugashee mana qodaa keessa. Kan ganaa bulluqamee qabne irraa ba'a. Lakkuuni maalidha beektaa? Kuni kichinii jedhama. Goodumaan bartashee ammaa fi kana keessa qodaa kun kakkaadha. Irra kuma qulqullina isaa argaartanii labooddee fi akkasumatti qulqulleessitee keessa kunis xaxxaragamuu qaba. Istoofii kana immoo bishaan irratti dhangalaastu. Eeggannootiin harka kee qulqulleessitee ittiin hojjetta. Kun immoo calaltuu bishaaniidha. Yeroo yerootti miiciteetu bishaan itti naannatta jechuudha. Ijoollee koo immoo adaraa sitti mira. Dhageessee? Dhagahi malee maal yaadan badii? Asii qodaa warra kan argitee? Argiteetta? Ilaali keessatti. Kun akkasidha minxaafii kana kakaastee yeroo yerootti kakaastee jala xaxxaragdee afta. Waan akkasii hojjetta. Yeroo sin keessa lafa raftu immoo qofaatti qabda. Adda baafamee siif kennama. Kun immoo gorjuba keenya jedhama. Kana keessa sana amma sitti meelee dhageesse. Kun immoo qulqullaa'eetu iddoo isaatti deddeebi'aa jechuudha. Jikkoo kanas sirriitti ladduubaaf fuuldura isaa dudduuba isa keessa isaa waan tokkotu hambisiin miicu. Kottu amma immoo gara manyitaa keetiitti si geessan sitti agarsiisaati. Mee kottu. Daad. Oyi. Rakkoo qophii wayiin qabamu. Uff.
ati immoo feene umana gubdee bakka umana gubdee kana dura Kaanaadaan deemattee Kaanaadaatti si ergee achi as deebitee dhufte immoo kana birriidhaan na gubaarta maal ammati maaf naaf iyyaaddu an abbaa kee miti maaf naaf iyyaaddu. Ishi si bal'aadha rakkoon qabu illee. Obse, yo, maal hojjetta? Mana kana Nama baay'ee miicaarta mate kan? Miicaarta kan? Ani bade maal manni kun samii kottu nuti siano na bade. Maani manni kun? Kana miici sin jennus? miijeeraan kaleessa. Kana maal samii jite miicaara manni? Kun maal fakkaata? Kaleessa miijeeraan. Kaleessa afaan kee kabinarra? Baade kee. Maal kana maalin godhan kana maalin godhan? Kunoo kana miicitee kana qulqulleessi jedhee sitti hin kennine kana miicitee ergasii miicitee immoo kana sirreessita siin jenne maalin godhaa kana maalin godhaan kana? Washoo. Nambati. Kottu mee maal godhatti fiiggate? San sitti hin nageessu? Raatuuftu. Maalni kun? Kana dheengaddas miicisiin jedhee walitti qabee sitti miidhee maal si godhu si ajjeesu si hudhu? Uffata miicaa ture yeroo hin argine dhiifamana miicaa. Dhiifamni kee abadu? Kana keessaa baasiitee la qulfii kana akkasitti adaraa jaraxxattee baasii la kana akkasitti qassedhiiti la akkasittiin banii akkasittiin cufeeti. Argitee? Akkasittiin keessaa baastee lafan qodaa koo kaadhee miicitee keessaa jechuudha qalxaradee. Dhageesseetu? Beenu bakka. Dambi mana gochaa dhaqeen dhufa. Amma waan hunduma isaas sirreessee waxii hojjetu. Ittoo hojjedhuuti biddeen tokkochi. Uffata isa gadi beesana miici. Dhageesseeta? Kana sii gadi babaasi miici bitaaficha kakaasiiti. Dhageessee? Obse, dhageesseetani? Dhageera. Obse, yoo kilaasii koo naa sirreessi ishee erga hiriyoota koo wajjin gatii dhufnuudhaaf sirriitti naa sirreessi. Kanaafiyyuu qodaa qaqqadadamee Oromoon baniin sirreessii babadheen gaddayyuu surree koo sirriitti naa miicce. Sirriitti sirreessi. Nan dhufa.
jirta? Illee baay'ee si rakkisu. Kanaaf miichiiti. Yoo bombaates tiisi. Bishaan nuti si baase. Jabaadhu. Obsi. Yo obsi. Obsi. Yoo. Mee gurbaa? Warra maal hojjettaasi? Aduu kana gaggaamadaniin. Mee obsi mana keessa gaafii sadii kan jira. Fuudhii miici mana keessas immoo sirreessi babbareechina dhufa as geeta meeqa. Haa ta'u. Asii? Eenyudha? Yoo obse. Obse. Yoo. Koot mee kun immoo baay'inni Kam? Maal? kun laal mee Anaafidha waan taa'usee jedhu. laal mee. Haa ta'u. Obsee koo tokkittii koo akkam nagaa keedha jireenya akka haala jiraachuutti barteetta ni baay'ee si yaadeera amma situmaan si yaadeera baay'ee sagalee kee kolfa kee obsa kee jaalala kee maal siin jedhu tokkittii koo baay'ee si yaadeera. Kana irraa kan hafe nagaa koodha. Barnoota gosa haala gaariidhaan an barachaa jira. Waan tokko rakkoon hin jiru. Jireenya mijataa jiraachaan jira. Waa'ee kee gaafan yaadu garuu nan dhiphadha. Kan akkasitti natti tolee obboleettiin koo akkam ta'aa jira laata jedheen baay'ee yaada. Mala maatii eessumaaf waan hin beekuuf tarii obboleettii koo na jalaa miidhuu jedhee nan yaadda. Yaaddoo guddaa keessa seene yeroo sammuun dabalu cimina kee fi baay'ina obsa kee gaafan yaadadhu garuu jajjabaa. Obsee koo haala ati keessa jirtu hin beeku garuu ani yeroo muraasa booddee nan dhufa. Obsa qabaadhu. Gosi arrabsanii gos reeban obeeloo fi reebottes obsi. Wanti hundi ni darba. Kan sii kennan nyaata. Kan siin jedhan baadhu. Hin dadhaben jedhe. Uffatamaa kabaji. Arrabsamaa jechi. Obsee koo. Ani obboleessi kee gaafan dhufu. Wanti hundi ni hafa. Guyyaa tokko hunda ni qabaa. Kan nu jibban hundi nu jaallatu. Guyyaa tokko ofirraa hafnee namaaf naanna. Isaaf naaf jabaadhu. Obboleessa kee faana sin jaalladha. Deebareetu. Waan barbaadee jiraate nama mishii guddaa jira. Kottaa nyaata keerrayyuu taa'ee waan jiru haasofna. Bakka waan ta'e sitti maa gaama jalqaba dhufteerraa kaastee baay'ee natti bareedde. Maal jechaa jirta? Taa'ee kaa tasgabbaa'eetii akkas hin ta'in faaraadhaa. Maal jechuun? Taa'ee. Maal jechuu barbaadde? Anaaf ati ijoollee fira waliidha. Ati anaaf dhiiga koodha maanni? Naan hubanne mani ala gaarachaan jiru taa'eetii maal sonnaa jedhe. Maal irratti yaaduu barbaadde? Nagadii sana hojii
wajjin qabaname. Maafii ta'an ta'u. Nagadhis. Taasee waliin haasofnee baata bakka. Baaba gannadhis. Ta'u taanaan kunanii. Inumaanii taayi. Tura nagadhis. Maal ka gootu taayi wanni enna. Tura nagadhis taanaan nanii. Maal taayi. Nanii gogo nanii. Inita. Nagadhis. Alinyo kama na mulata kasamu. Nagadisi. Ano ba yung guni? Ano Soalnya ada orang sini ada Boleh sa pemal boleh singati. Madam beka dufte kun wasiti abde nani iye. Sana boda sinduftan so sindufu battani wanna ragum beka. Kana mongo tobse kasingo tobse. Mati charger ta. Osena kasingo to nya. Deva ti mobile benu go. Bye ben deva ti mobile beta. Abati me yona risi subat ena chagar. Isi bakat. Naga ke dan ni garong to ko tani. So sindaga kabu battani madam beka. Isi bakat ni udah naga ke dan. Gash yegam nagartu akkam arrawate sirrakki sabi maati marakka biyya lama be yema nakenditu maati marakko jira maati dibsende maati dibsende biyya lama rakkon jiru gar rakkon injiru gar yema eshi eshi mo eshi ya lama gode gode eshi Maaltu maalte? Maaltu teessit? Mucaan kun maal ta'e? Tayo mo Maal ta'e siin jedhe natti himi? Time. Maal ta'e mucaan kun natti himi? Hojii obseeti gaari. Maal obsee maal goote? Hojii obsee. Obsee maal goote? Maal goote obsee? Obsee maal goote mucaan kun? Obsee maal goote mucaan kun? Mucaan kun maal goote? Maal goote mucaan kun kunoo akkasitti maal jedhee du'a? Natti himi mucaan kun maal goote siin jedhe? Bayyarra! Nandee maal taate? Maal taate dhala koo? Maal taate? Maal taate? Ana ajjeesu. Badhaasaan akkasii godhe. Badhaasaan akkasii. Farda kana fidee mucaa goona jala nyaachise kan. Maqaa ta'e taa'ee maal ta'e asii taa'e. Abdeetta? Abdeetta? Aman tani. Maaliin godhare?
Aduh tidak kayaknya nas gaung kayu kalau saya mau bodoh, aduh das gaung juga ada. Apa kita di sana? Ya belas. Waduh, kayaknya padahal tuh. Malu nari. Anggar mana di waktu mandi? Surah dia nama. Jolena kayak naga nih. Jurum. Wangu. Fenan. Ijo. Fenan. Baba. Kata turagi nyawa di pisah ni kata. Bicara boleh di pisah. Turagi di pisah mana? Bicara sebiar. Bicara halati. Bicara. Ayo. Naga. Juta. Naga. Juta. Naga. Suka. Fail suka. Mewah. Kau agewan signifikan. Mana pisah? Anda kena Mana bangun kata baba? Nor betul kata. Dad, akka dibaay'ee namni jaalala godhe. maal si godhe? Yeroo darbe yeroo sitti osoo deemee raadheenis akka turaa kanatti yoo Maal jedhan ana sin kena gam kana tolu deemuu dandeessa. Akkam Nagaa tuba. Jirtu. sitti bareedinamu. Akkasuma magaalaa yeroo namaa darbu Barnoonni immoo akkam jiru? barnoonni gaariidha. Yoom dhuftee? Sanis yoom dhufte? Anoo kaleessa dhufe kaleessa galgala dhufeetani horii akka tokko bira buleetanii achumaan ani immoo obsee gaafachuudhaaf hin dhufe obsee sarbaa dubachuudhaaf hin dhufe. Obseen hin dhuftee amma bara. Jirti miti gaggitanii rakkitan qabu maalee naa dhuftu. Inna akka biree. Gaarii ani immoo yeroo obsee dhuftu dhufadhii gadhiisanii yaadaa jira. Shaaworii galtee si galchuu? Rakkina qabu anoo wanta tokko edii galbaas galgalan hin galeen rakkina qabu. Maaliif amma nutti hin galee dhumnee si fuula ture? Ani obsiidhaaf jecha ka obsiin hin Alagaan gooteesi ati nama biraa wajjin dhuftee? Miti dhugaa maal ijoollee suma kooti miti sin. Rakkoo maal daawwatamu daawwatee ta'e dhumnee si fuula. Naa rakkina hin qabu maal inni iyyuu baay'ee Ara tura basa. rakkina hin qabu. Kan bareede jechuudha. Obseen hore Obsee maal jirti miti garuu jira dhufti obsee. rakkina hin qabu bakka dhuftu ani immoo dhoqadhee gaan iyyuuti. Nufti obseen amma suuqii deemtee? Suuqii deemtee. Maal niree eegan jiraan baay'ee arguudhaaf akkam ta'aa jiru hin beeku. Dhufaatti nufti waan ture. Turtee kan jedhe malee. Dad baay'ee ci. Eessaa dhugaa? Eessa dhaqanii? Inni dhufti taa'ee obseen suuqii deemtee. Kutu salphanne. Hin salphanne. Maal godhe? Kan akkasuma godhe sila. Sila. Maalatti bineensi hin jedhu? Maalan godhe? Simiti? Akkasii jedhu waa ijoollee koo maqaan. An siif yaadee sammuu koo yaadee siif deeman. Sammuu gosa kamiif yaadda? Siif yaadee Isa kamiif yaadda? Natti fidii nama hin barbaadu hin danda'a hin jedhu. An siif yaadee ilma kee jiru galtanii kana gootu keessa maaliif hin jedhu? Amma eessaa kana mucaan uffatti? Ana salphate. Ati maal taate? Anatu salphate. Anatu salphate. Ati maal taate? Ana malee. Anatu dhaabbii todoo. Biyya kana keessatti kabajama. Safara kana keessatti kabajama. Manni koo kabajama. Ijoollee. Salphaduma salphiste. Maal kabajamta? Sida malee salphisa. Maal jechaa jirta? Maal ishee haadha kee gaafatu. Haadha kee gaafatu. Sirrii tole. Haadha kee gaafatu. Haadha kee gaafatu. Hojii kee Deem jawwata seena. Kana moju masyar. Maal fala jika fala kan Fala maaliif fida? Sitoo fala na dhawwate isatti fala fidanii maaliif fida akkami taa'an ani jetti Si aifatu. ani nan beeku. Ini deemtani. Dura taphadhu qaba. Nagaadha. Eejooti. Nyaata biddeen. Rakkina qabu. Noora rakkina qabu. Nyaata biddeen. Ana nyaateera. Nyaateera. Ijoo, kan taphachaa jirtu? Kan taphachaa jirtu? Biyya qilleensa barteetta
jettanii? Maati isaan maatu wallaale jettanii? Egaa Nama bineensaafi Anggaruu kan nagaraan ture obsee meerre hin dhuftuyi. Obsee kun asii achi deemsee. Suuqii jenne. Annagaraan jiru maal nageessaan kana dhufu. Dhaggeedha. Taa maali? Siin tokko nan obsee irratti geessaa turtan kun jalaa tokko nan geessaa. Tura obsee irratti isaan geessaa turan kun jasa. Maal turre geessa hin ajjeesanii? Sittani maa? Tolesh tole natti mishi. Harkaan baasanii ari'anii ani fudhatee. Obse, kot, obse dia gitu. Ana lubushi si oche, asli ture obse bineensi nyaatee olee siin jedha, bineensi nyaatee olee siin jedha. Adalah istilah tak ada kesilapan jelakan. Akas tu re, esok akas tu istilah tak je. Anuan tu bersenggam berbaru misalnya. Boleh sini lah. Ya lu kan anuan tu bersenggam berbaru. Ibu mana tu balik? Baba, negatiis, baba.